caaltuun ifaa sabontuu mana jiran eenyu mana kana eenyu fadhu saabtii fi jaarseesii saabtitti eenyu caaltuu saabtitti caaltuutii fi jaarsa saabtitti caaltuutti dhufa dhufanii maal godhan fuudhanii deemanii galgala fidan. agartan kabajamtoota kiyya waa inni jedhe mucaan kun waa inni jedhe agartanii jirtan jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraatan fayyaa qabdanii jiruuf jireenya keessan haalli qilleensa maal fakkaata isin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya annaga kootii naga jira galata rabbi isinis baga nagaan jiraatan isin jedha guyyaa har'aa waan isin gammachiisaa tokko qabadhee dhufe jechaadha. Sunis waan anaaf haadha sabboontuutii dhugaa dubbachuudhaaf sababni gammachuu kana fidee fi sababa hajjii jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo tokko ammaan tan argee viidiyoo kana waraabuudhaaf ariifadhe jedha kabajamtoota hordoftoota keenya maalidha caaltuuf hajjii walolanii asii baatee caaltuun ganda wanna jiraachuun yaadattan kabajamtoota hordoftoota keenya ganda warra haadha sabboontuu jiraachuu achi jirti jechaadha. Kanaaf garanaan haadha sabboontuutiin kunoo galatoom jechuun barbaada. Galatoomtu maaliifi mucayyoo asitti rakkattee nullee waliin rakkanne tana fuutee achi geessuu isii baay'ee irraa gammanne inillee asii mucayyoon tun ba'uutti baay'ee gammachuu qaba. Garuu wanni wayii uumamee jira jechaadha. Viidiyoo hajjiin gadhiisee irratti yoo argitanii jiraattan viidiyoo sana haga arge afaan qabadhe jechaadha. Kanaaf maal godhuu barbaada kabajamtoota hordoftoota keenya haadha sabboontuu bakka kanatti waamee dhiifama isiillee gaafadhee isiinillee waan balleesse dhiifama na gaafattee anillee waan itti balleesse dhiifama na gaafadhee rakkoo jidduu tiyyaaf ta'isee jirtu fixachuu barbaannaa jechaadha. Sababni maali yoo jettan kabajamtoota hordoftoota keenya wanti hajjiin har'a dalage kun waan hin taane jechaadha. Ani hajjiin mana tokko keessa galla jaartiin isaallee achaa jiraatu jaartii waraqaa isii fuudhee ijii afuutti cicciree barbaacha mana haadha sabboontuu dhaqee jecha dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoon sun viidiyoo suukaneessaadha. Akkamitti namni bakka haati manaa abbaan manaa namni mana hin jirretti mana honni dhaquun maali maqaa hannaatiin yoo kassiste maqaa hannaatiin meeshaa guurate gurbaan kun meeshaa na jalaa guuratee rittee haati sabboontuu yoo kassaste arragaa tokkoffaa ta'afichaadha amma booda haadha sabboontuuti. Kabajamtoota hordoftoota keenya rakkoo jidduu tiyyaaf ta'isii jirtu aniif isiin hin fixan. Rakkoo hin jiru isiinillee garaa kiyya keessa ni beetti. Anillee garaa isii ni beeka. Bakka ani taare isiinillee ni beetti dabaaf waa goggodhatti malee jechaadha. Aniif isii walitti ni araaramna. Asumatti waamee araarfachuudhaaf deema kabajamtoota hordoftoota keenya yoo isiin didde malee. Yoo diddellee sagalee waraabee isiniif gadhiisa. Itti bilbilee waamachaadha. Viidiyoo hajjiin gadhiise ka ajaa'ibaa kabajamtoota hordoftoota keenya yoo warri hin argin akka tasaa jiraattan yoo niitoorkiin keenyaa dalage kunoo laala viidiyoo kabajamtoota hordoftoota keenya. Namu eessa deema? Haa sabboontuu? Eessa? Bakka isin deemte meetu? Caaltuu noo? Wajjin deeman hin beeku. Mucayyoon tiyyoo? Wajjin deeman isaan guutuu. Isaan guutuu wajjin deeman. Mucayyoon tiyyoo wajjin deemani? Sabboontuu noo? Wajjin Atoo maal dalagaa mana? qoodha jirataa. Teettee qotaarta? Okay. Yeroo mana ta'an waa'ee kiyya hin dubbatanii waan kiyya ni haasa'ani isaan? Waa'ee kiyya maal dubbatan? Waan dubbatanii? Akkuma agartan dhugaa dubbachuudhaaf jecha dhugaan kan kee lafatti akka jiddu kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaan gurbaan kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na aarsa jechaadha. Ni mana namaa seenii maal godhaarta maal waan fedhee godhe maaluma isa naqimee kabajamtoota hordoftoota keenya
maal godhaarta osoo haati sabboontuu sa'aatii san achi jiraate itti iyyitee akka isii waajjira poolisaatti dirqama gootee isiiftu dhibbaan dhibbatti amantii qabaachaadha. Hayi daa'ima mana bansiisee akkamni daa'imni tiyya akkam taate caaltuun akkam taate maal goota caaltuun tama dura ariite caaltuun tama dura waraqaa mataa gubbaa ciccirtee darbite sanii maal sii goota caaltuunsa hadha isaaf taate siin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Waan baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama ajaa'ibaati. Viidiyoo sana argee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee yaani baay'ee roorrifamaa ta'e sabboontuu jechaadha. Hayi daa'imti tiyya akkam taate daa'imti tantee tamsa daa'imni isaa kam osoo daa'ima ofii fedhee jalqaba haadha kabaja jechaadha. Abbaan kamuu jechaadha namni kamuu kabajamtoota hordoftoota keenya. Namni daa'ima jibbu hin jiru haati illee hin jibbitu abbaan illee hin jibbu. Garuu erga daa'ima jaalate dura haadhaa kabaja kennuu qabda jechaadha. Haadhaa bakka kabajan kenni daa'imni tiyyaa meetii maal illaa daa'imti teeti caaltuun ammoo takaraarraati waan hin taane jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya baay'ee na ajaa'ibe. Hajjiin illee viidiyoo kana laalaa raatti irra deebiiti jilbiifadhuuti uummata illee haadha sabboontuu illee dhiifama gaafadhu. Viidiyoo maayyuu gottaa'e waraabi jilbiifadhuuti waraabi dhiifama illee gaafadhu. Uummata illee dhiifama gaafadhu haadha sabboontuu illee dhiifama gaafadhu. Maaliifi mana isii daffarteerta jedhatan. Hayi isiin sun mucayyoon si jalaa waluuf loltanii addaan deemtanii caaltuudhaan feetanii araaramtanii feetan addaan baatanii wanni isii ga'e hin jiruuti. Jaartii tanteeti xilaa taateetii jirti daa'ima duudduu achi hidhatteeti karammeellaaf chokolaataan sossobdeeti mana bansiistee daa'imni akkam ta'an eentu as dhufe maalii ta'an viidiyoo san guutuu laalee ka'ee saalfadhe kabajamtoota hordoftoota keenya. Aniifaati sabboontuu wallola qabna garuu amma araaramna afaan rabbiitiin. Annaqee yoo fedhe mana isiitti yoo fedhe asitti as waamee fuuldura keessanitti dhiifama isiillee gaafadha. Rakkoo jidduuti isii jirtu addaan kutuuf deema jecha leesh yoo akkana itti fuufne booda anillee waan hajjiin godhaaru kana dabalamuu danda'a jechaadha. Yoo anillee dabalame isiin illee nama lamaan akkana godhaaran jechuun waan hin hafne jechaadha. Sabboontuu gaafata moo maal godhuuf deemta isaa sabboontuu fuudhuuf deemta moo butuuf deemta abboonni akkanaa kun hin ta'uuti. Of eegsiin jedha kabajamtoota hordoftoota keenyan gaafadha jedhee dhugaa dubbachuudhaaf mana hin jiru. Eessa dhaqee akka honnaa jedhullee hin beeku dubartoonni mana kan seenan illee isinuu hin beektanii isinitti himnee jirra jechaadha ammallee irra deebinee waan dubbannuuf hin jiru kabajamtoota hordoftoota keenya mee xiqqoo viidiyoo sana ammas isin daawwachiisee isiniif deeba. Isiiti maal gooti mana kiyyatti fiddee dhuftee rabbiin sodaadhu ana si balleesse dhiifamaa naa jettee jechuudha. Garuu anamma daa'ima kana yaani inni maal godhe waata kan beeku daa'ima isaan magoonni irraa barbaadu jiru kan tokkiyya. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'een karaa garaagaraatiin daddawwaltanii akkana maaliif akka maarree jettan jechuudha. Mee isi osoo isin ta'e mee akkam goota qaban ta'e daa'ima keessan isin jalaa fudhatanii anamma daa'imatiin harkaa fudhatanii as caaltu haajaan qabu. Caaltu yoo fedhan nyaatanii fedhan akka fedhan godhanii akka barbaadan godhanii awwalli barbaade maalidha daa'imatii barbaade jechuudha. Ammas taanaa wanni fedhu daa'imatee malee dubartii fuudhullee dhabeetii miti akka isaan akkana godhan kanaaf silaa hanga ammaatti dubartii mana galchuudhaaf eegusun ta'an anaga daa'imatee sana hallii itti godhuuf yookaan waawwii akkasuma illikii haati sabboontuu irratti dalayti kana si'a dhibbaan deebisee irraa dalaga jedheetiin haga ammaa ture malee ana waan biraatiif miti. Akkasii kana wantoota kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf anni naarii onnee kiyya kanan na gubate jechuudha. Silaa har'a silaa osoo jarri mana jiraatanii har'a yookaan waa qiyaamaa yaani baay'eetu mana kana keessa bu'uuf deema ture jechuudha. Garuu rabbi godhuudhaaf jarru mana hin jiranii. Mee amma mucaa kana godhu isin dura gaafii gaafadha. Inni kun daa'imaa waa takka illee. Mee waa inni gaafachuu deemudha. Mee waa inni daa'ima gaafatu laala. Muraadoo yeroo caaltuunii fa'aa sabboontuu mana jiran eenyu dhufa mana kana eenyu fadhu? Saabtii isii fi jaarsa isii. Saabtitti eenyu? Caaltuu. Saabtitti caaltuutii fi jaarsa saabtitti caaltuutti dhufa. Dhufanii maal godhan? Fuudhanii deemanii galgala fidan. Tole agartan kabajamtoota tokkiyyaa waa inni jedhe mucaan kun waa inni jedhe agartanii jirtan jechuudha. Wanni inni jedhe maalidha? Yoo afaan isaallee xiqqoo isin garuu diite mana kana eenyu dhufaa jedhee gaafannaani saahibtitti caaltuutii fi jaarsa isiitti dhufaa jennaan jedhe jechuudha. Yoo dhufe maaliree jedhe saahibtitti caaltuutiif saahibtittiin caaltuutii fi
jaarsi si yoo dhufe maal caaltuu yoo taate siinuu wal loltee jirti. Daa'imni ammoo bakka kanatti kabajamtoota hordoftoota keenya daa'imni daa'ima eentu dhufa jennaan saayibtitti caaltuutii fi jaarsi siitii ganama fuudhanii deemanii galgala deebisanii isaa dhugaadhaadha daa'imaatii maatii sabboontuullee haadha daa'imaatii ijoollee hedduutu mana san jira mana ofii geessanii nyaachisanii obaasanii dhussiisanii galgala bashannansiisanii kaanii galgala deebisan jechaadha maal haa taatuuf achi haa bultuuf jechaadha. Kun wooma jiraati malee waan haarawaa miti amma inni maal godhaa jira akka waan mana kana keessaayyuu namni biraa baasee akka waan caaltuun ofiin hin bayinii akka waan haadha sabboontuu qofallee osoo hin taane namni biraallee hiriiranii hajjii kanatti duulaa jiranii yaa akkii nama akkanaa gaadhatee garaa bu'ee argeen beeku kabajamtoota hordoftoota keenya. Obboleessa kiyya of sirreessii siin jechuu barbaada hajjii kana namaan. Of sirreessii anuma waydoo kana wanni waraabaa dhuuf of sirreessii qofaa fi mitichaadha. Yoo si arge qaamaanuu si gaafadha. Yoo sin arginellee kabajamtoo yoo isallee hin argine haadha sabboontuu jilbiiffattee dhiifama gaafachuu qabda. Jilbiiffattee dhugaa dubbachuudhaaf dheengadda haadha sabboontuu tana yoo mana kana fidee lukanaa dhixxee bishaan isiin lukanaa dhixxeen obaasinii jedhe. Bishaan luka dhitsiifatee bishaan obaasuudhaaf achi dhaqee jechaadha kun. Amma caaltuun dura jibbite sun daa'imti dura jibbite sun waan feete godhi maal jedhaan tun hadha onni simma eeftoo maal ni beennacha kana hunda qumaara taphachuuf daa'ima san fudhatee nama gurgurachuudhaaf deema yoo tana dubbatee waan hunda fixee daa'ima tana qabdii qabsiisee qumaara fa taphachuu danda'a jechaadha amala isaan hin beektan isin kabajamtoota hordoftoota keenya. An dhugaa dubbachuudhaaf garan waan haadha sabboontuutiin baga rabbi si baase siin jechuu ni barbaada maaliif an sitti aarullee an kabajati naa dhabdee bakka an hin jirre na dhaabdee waan an hin godhinaan jettee tapha an taphadhe irratti irra dhaabbattee jechaadha waan an hin godhin hin godhe jettee waan an hin ta'in hin ta'e jettee kun na aarsee jennaan an sitti aare malee ani birrii wayii na jalaan fudhanne maasaa wayii walitti hin qotannu daangaa tokko hin gallu waan kiyya nyaattu waan kan kee nyaadhu jireenyi kan keeti kiyya kootii wanni nageetteen hin jirtu obboleettiiti. Kanaafuu harka hojittuuti yaatan ta'e jirru wal qunnama washakkiidhaan osoo hin ta'in jechaadha washakkii maal osoo hin ta'in yookaan si dhufe yookaan dhuftee furanna. Maaliif amma gurbaan waan yoo aniifatti rakkoo hin furatin jidduu tana keessa waan fedheeyyuu godhee abdii godhee jechuu danda'a gurbaan kun jechaadha. Si galaami gad bahee hin saalfatu sabboontuma tanaa si jalaa fudhatee abdii fudhatee argee jira yoo ni jedhe maal jettamee ati. Kana isin jira gara biraatiin ammoo haadha sabboontuu galatoomi hirijitti haadha sabboontuullee jaarsillee galatoomi. Ammallee inni akkana godhee viidiyoo kana waraabee miidiyaa irra gadhiisee akka namni argu godheef jecha caaltuu rifattanii isin rifachiistee caaltuu akka obbiraan baasan isin jechuu barbaada. Haga furmaata tokko gootaniititti anillee isin bira jira isin cinaa dhaabbadhaa caaltuu karaa irratti gabbaasuun qabdanii isin jira yoo ammoo inni seeraan ala waan isin deemamu taate qaama seeraatti geessina dhumatichaadha. Akka amma uttaalu kanan ta'u jechaadha wanti hunduu. Anillee ammoo qaamaa yoo arge ni gaafadha isin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya maaliif akka achi dhaqe maal godhuuf dhiifama gaafattamu gaafadhullee jedhee kaameeraa iyyuu kaayadhee osoo viidiyoo kanaa gadi dhiisin eeggadhee kabajamtoota hordoftoota keenya maal godhuuf akka achi dhaqe akka dirqama isii dhiifama gaafatu daa'ima hoo dura gate san maaliif akka barbaadaa jiru caaltuun dura badduu taate sun maaliif michuutti akka taate an dhab dubartii dhabee fi miti maal dubartii eentu dhabde siin jedhe duraayyuu fuudhee jira kabajamtoota hordoftoota keenya fuudhee ammumaayyuu hin qaba halkan asin bulu dhufee jennaan fiigichaan kuta akkanaanii mitichaadha fuudheetumaan ka jiru kana yoo tana dhossee jira wanni caaltuu asii halkanii guyyaa galee ka qara isii waraqaa naa kennettuun halkanii guyyaa waraqaa isii kennuufii didu fuudhee ija isii afoo cireetti irra darbeen maali dhalaa wayii gaafa ni hidhate akkas godhe malee lafaa ka'eetii mitichaadha. Amala isaanutu beeka kabajamtoota hordoftoota keenya kana viidiyoo isinitti dheeressuun barbaadu nageenyi rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu wanti haarofte yoo jiraate qabannee isiniif dhiyaanna nagaan naa jiraadha isiniin jedha nagaan naa jiraadha.